Safuati jechuun waan inni amma kunoo bireen as jira bireen akkas jedhee deebi'aa deebisuu fi safuun ati bireen nan beeka akkas nan beeka akkas nan bireen waggaa 10 duran beeka rakkoon qabu isaan inni as jira. Biree Walaa gaafatan. walitti haasawuu waan danda'u asitti namni biraa hin barbaachisu maal kan na qaxarusa kan qaxaramu waan ta'eefu isa kan biraa immoo gizeedhaan itti mari'an nagaruu ani finni walii galuu qabna namni biraan hedduu galuu hin qabu boota kanatti akkas jedhee fudhadhaan maal anna qaxarusa waan ta'eef kan qaxaramu anis fedhii koo kanan barbaadadee itti mee innis an fedhii kee kana guutuu hin danda'u yoo jedhe ammuma wal'isna innis immoo fedhii kee kana guutuu hin danda'u yoo jedheen asumatti na dhiisee wal'isna jechuudha maaliif namni biraa nu hedduu hin gadinaa safuu eenyu hundi keessanii soo biree an amma gaafii kana sii kanan gaafadhu ati biree jechoota nama sii kaasaa ture sanaa tokkoffaa irratti akka obboleetti keetti akka sararatanyaa keetti odoon ta'e sitti meera annama chaanaaliin jedduu guddaa keessa darbeedha. Soo gana deebi'ee leenanii rakkina dabarsuudhaaf hin danda'ullee agartee yoo jiraatte miidhuu marratti gaafa na agartu dafee miira keessa gala kana jechuun obsa fixadheera obsa baay'ee daa'imummaarra qabee waan baay'ee obseessu waan baay'ee dabarseeraa dhakaa bahee waan hundumaarra darbee naan bootee kana dhufe sigalee. Kanaafuu ani kanas siin jechuu danda'u yoo jiraate ati kana hundumaa rakkoo hin qabu biiftuu atumti nama hojii ta'ee hojii kee irratti tukurannatti godhi gabaan keenyallee kufees ka'ees anaaf biiftuma jetteeti moo kan nafuutu amma sooshaal miidiyaa irratti beekamtii qabda borummoota isa beekamtiin kee kun yoo si harkaa kufee ani sitti hin qayyarama yoo jette in ulfaataa jechuudha kanaaf anan gaafa kana si gaafadha. Gaafi isin gaafatan gaafi bareedaadha. Chaalenjiin hin jiru hin jechuu hin danda'u. Yoo hin jiru hin jedhe soba fakkaatu ture. Kan inni katanaan jireenya hin dhabamu sitti ni bara. Laabreeko asuma si fixeewuma deebinaa deebista. Asuma keessatti immoo maaltu jedha beektaa? Ani fati gaafa wajjin jiraannu bu'aa bahii baay'ee dabarsina. Garuu bu'aa bahii sanarratti yoo ani fati akka wal gadhiisne anatti sin ulfaata sitti sin ulfaata boru miidiyaa kanarra wal filnaa jechuudha yoomuu bu'aa bahii dhufu hundumaa rakkoo hin qabu wajjin dabarsina jettee maa fooqiin kun gadi nurratti hin jigin walirraa kaasuu hin dandeenye tura hin bula in oola malee walirraa fooquma guddaa kan walirraa kaasuu hin dandeenye yoo garuu mana sana keessatti iddoon jiraadhu sana keessatti inni kun dhabame walii galuu hin dandeenyu jechuudha kanaafis si gaafadhe malee bu'aa bahiin bareecha jira maaliif jiraachaa hin jira waan ta'eef amma hin jirutti immoo bu'aa bahii hin dabarsu taanaan jiraachaa hin jiru jechuudha ofii akka duututtan of hasaaba isinii galee namni bu'aa bahii hin dabarsin namuma algarra oolu qofa ani immoo ganaan jiraachuu fuulduratti giffiitii baay'een na eeggata isa nan beeka soo giffiitii kana hunda godoon beeku garuummoo ani asitti waan sodaadhoo jiraate walii galteessi anaaf si hedduutti uumamu. Isatu murteessaa jechuudha. Sanaaf amma akkasii si haa galu jedheeni itti fufe. Saniif beektaa sanumaaf hin dubbadhe maaliif nama ta'ee kan himuu fannallee hin jiru minaalbaat ati minaalbaat ani qaddamee muufachuu hin danda'a minaalbaat ati muufachuu dandeessaa sun akkuma jirutti nama waan taaneef waliin lollu lakki ayin walitti hin dubbannu innallee soba fakkaata ka namni waa walitti dubbatuun hin beekamu waan ta'eef. Anillee akka obboleetti kiyyaatti silaalee atillee akka obboleessatti na laaltee yoo waan chaalenjii jiru jette san akkasumatti waliin dabarsine malee ani kana bichaa siif hin godhate kana bichaa dhugaa siin jedhe soba biiftu maaliif luktiif luktuuyyuu baloolta gaachaa lugnumti keenyayyuu kana waan ta'eef ani dammoo kan hojjettu kun uummatama kana wajjin duratti illee dubbadhee tura akkuma seene. Minaalbaat yoo waliif buute namu asirra jiru kanaan oon ta'e hin dhalatti annama kana godhellee kan akkas godhetillee akkas gootellee jedhee wanti naannoo jedhe tokko hin jiru waan akkasiitillee miti kan barbaadan duratti illee dubbadhee ture mucayyoon tun akka gizee barbaadee dalaguu dandeessi akkuma magbaa kiyyaa irratti illee seenee dubbadhe yoo ishiin barbaadden jedhan namni yoo fillaagooti qabaate bichaa waa tokko dalaguu danda'a fi yoo alaamaa qabaate qofa ani jedhee foloon taa'e waannan amala nama saniitii fi namni sun waan barbaadu san galma ofii asaabe sana akka ga'uuf namni sunillee obsa barbaachisa. Chaalenjii qaba chaalenjii san dabarree waliin akka nama tokkootitti atis boruu akka bakka guddaa geessuun barbaadan baazawwee. Maaliif har'a suuqii kee kan hojjete jechuun iftaa suuqii kee kan hojjete jechuun miti. Borus ati waan gaarii namni waan fakkeenyaaf fiddee waan gaarii tokkotti argite dirasti jedha bakka garaan illee itti si gammada. Maaliif
kaleessa si bira ture waan ta'eef. Siif galee saniif atillee akkasitti of gadi qabdee wanna jiru chaalenjii kana tawaxaate bakka guddaa uummanni kunillee uummata si jaalatu, uummata si kabaju, uummata kanallee galma kee guddaa geessee itti agarsiisuu qabda hin jedhuun seenee malee wanta biraatiif miti biiftuudhaan nama akkasitti namallee miidhu miti namas miidheen beeku gara fuuldura kan rabbii beeka namaatiif garuu akkas jedhee tan of yaada waan ta'eef kanarra dammoo warri yoona beektan jiraatan as keessa ka Biree. waan tokko tokko dhagaafatee dubbatu dandeessa rakkoon hin jiru. Okay. Rakkoon qabu inni kun dhugaadha. Nama asirra xiqqaate nama gara nama 1,300 jira. Kanarratti atis wanni konfiidensii qabaattee miidiyaa irratti dubbattee waan kaleessa namoonni si beekanii fi mucayyoon tunis immoo dhufaatii ishii hin beekta. Tokkoffaa waaqayyoof jetteeti yoo waan kana irraa hojjechiistee gara hojiitti galchitu jalqaba irraa kaatee siifuu maqaadha. Inni lammaffaa immoo jijjiiramni mucayyoo kana siin bu'uura ta'uu danda'a waaqayyoon gargaare. Inni biraa immoo mucayyoon kun beekamtii qabdi miidiyaa kanarratti siifillee bu'aa ta'uu dandeessisii galee ishii nama wanni ishiin jettu wanna duuba dhufu sanaaf itti gaafatamummaa ati fudhatte anis konfiidensii qabaadhee hojii kana itti fufnaadha ishiin kasin jechaa jirtu. Inni kuni namni tokko nama ta'ee egaa namni kara fuulduraa laalu karoora fuulduraa keessatti chaalenjoonni dhufan yoo jiraatan isa kana waliin taanetiidha kan furuu dandeenyuudha kan isheen siin jettu. Mucayyoo kana gara fuulduraas beektaa duraan dhufaatii ishii keessatti namoonni baay'een hin beektu hubamteeti cabdeeti kan lafa kana geesse gaafa alagaan fuudhetoo kaasee guddisuudhaaf jedhu nuti immoo qabnee gadi kuffisuudhaaf jechuun hin barbaachisu. Yoo alagaan fuudhee nutti kenne immoo nuti kaasnee ol baasnee akka tulluutitti mul'isuu qabnaadha. Namoota baay'ee jiran dadhaboon kan akka sammuu isaaniitiin silaa hojjetanii jijjiiramuu hin danda'an. Gara fuulduraa tarkaanfachuudhaaf kan carraa dhabaniitoo jiran fakkeenya godhannee mucayyoo kana akkasitti ati itti fufeetoo na waliin taateetoo haa guddattu anis nan guddadha ishii waliin kan jettu hoo taate daddafiiti waan jiru guyyaa murtaa'e kana keessatti karaamaa ishii keessa akka hin galles kan hunda irraa hojjechiisiti waan gootu godhiti akkasitti walii gala. Maaliif jennaan atis immoo biiftuun waan ati beekuu qabdu maa inni jalqaba irraayi. Biree qofa biratti miti ati kan beekamtii argattu yoo achi hojjattee kaate muuxannoo hojii ni argatta amala kee sirreeffattee laal biyya ormaa keessa yoo jiraatanii nama fakkeenya biyya ormaa keessa jira kan abbaa kee hin taaneen abbaa koo jetteeti kan haadha kee hin taaneen harmee koo jetteeti akkasitti yoo hin taane malee mataa gadi qabatte ati immoo beekamtii qabda umaa wanni si dhibu hin jiru jechuudha. Gara kanaatiin immoo siif daandiidha jechuudha nama baay'ee hordoftoota baay'ee waan qabduuf. Ofii keetiif iyyuu waan ta'uu qabu. Isaaf qofa bu'aa buustee odoon ta'in bu'aan isaa bu'ee sun inni iyyuu mataa isaatiin kun bu'aa keetiinan sadarkaa kanarra ga'e jedhee tiippi waan jedhamu jira kennaa waan jedhamu jira badhaasa. Isa san nama sii godhuu danda'uudha jedhee ta'e yaada tilmaama jechuudha. Namni inni kun muuxannoo hojii qaba jedhee ta'e yaada bal'inarraa. Kanaafuu akkasitti itti deemaadha haala kanaatiin itti deemaadha mana madaamiti soo ta'e. Madaami sodoo amma kootuti akkana godha siin jettee si ajajje maallaqa ofiitti si hojjechiisti waan ta'eef si ajajuu hin dandeessi akka barbaaddetti akkas siin jechuu ni dandeessi garuu mirgaa fi dirqama kee beekteetiidha sa'aatii hojii keetii fi sa'aatii hirriiba keetii fi sa'aatii nyaata keetii hunda isaa adda baasteetoo jechuudha. Moor madaamirra immoo bireensiif baay'ee filatamaadha moor parsantaa 50 kan madaamii yoo jenne parsantaa 75 immoo kan bireessitti dhiyaataa jechuudha. Maalifiin abashaadha waan ta'eef tokkoffaa muuxannoo fudhatta. Isarra dhaabbattee achi hojjettee kaatee immoo kan dhuunfaa keetii hubanachuu ni dandeessa. Cinaatti immoo wanna bilbilaan ofii keetii hojjettu bilbila irraa immoo waan ati argattu wayii argachuu qabdaa jechuudha ati cinaatti. Si galee isallee fayyadaa ofiifillee fayyadamtaa jechuudha haala sii mijeesse. Wanni sunis hin jira suuquma isaa sana guddisaatuma waliin taatanii guddattu. Egaa haala qilleensa biyya sanii isintu beekaa biree jechi kiyya kun yoo siif ifa siif ta'e ilaalcha kanatti mee deebii kenni kanuman jechuu barbaada gaayis.
Biiftuu yeroo tokko dubbaddu meefachu amma la jalqabayyuu bireedha fi biiftuu amma akkaruu dura bireen akka jechaa jiru ani birrii warra biiroo sanii hin kaffalu jechaara. Warri biiroo biiftuu bira jirtu kun immoo dirqama birrii nu kaffalaniiti kan nu fudhachuu danda'an kanarratti walii galaa hin jirtan. Dura manni gaafatamuu qabu eenyu beektu warra biiroo ishii biiftuu bira jiran kana akkanatti nu gadhiistanii jettee biree ati isaan gaafattee erga akkas ta'e booda walii waa'ee hojiirratti walii galuu hin dandeessu. Amma dubbiin sin dubbachaa jirtu gaarii ta'eeti biiftuu biraa amma warri biiroo birrii kaffala malee hin gadhiifamtu bireen immoo birrii kaffalee hin fudhuudha. Iqaama irraa hojjechiisa malee kana dura walii galaa jechuu barbaada sooriyoon bireen mana gaarii akka ta'e hundi keenya hin beekne inni nu wallaalu malee. Yaadni isin kaastan yaada bareedaadha. Obboleessa keenyallee kan kaase yaada bareedaadha. Yaada isaa irratti matoo nama mana. Akkuma dammoo amma seenaan jette duratti illee ani dubbadhee ture magbaa irratti gizuman dura seenuyyuu. Ani birrii biiroo isaan kaffaluu hin danda'u. Duruman dubbadhe hin dhageenye. Birrii biiroo san nuti ooni kun kaffalla jirti. Abu Hamad illee mana jira. So hin beektu ana waan sadarkaa kana har'a akka sifaana taa'ee haasoo Dubaay akka miila kootiin ejjedhullee kan na godhe isaanii maaliif isaanitti dabartee isaan wajjiniin inni birrii isa wajjin haasa'e so inni waasiin jedhu. Gastii haadhu kan akkaawuntuma isaaniitiin gastii haadhu kanii isaanii waan guddina koo akka barbaadan an beeka. Orreendi maatii koodhaadhaaf abbaa koodha dhugaa dubbannooti anaaf haadha abbaan koo amman isaan biratti gammadee kolfee taphadheen beeku sammuu hundi isaanii waame buchoo waa isaan waame. Maa wajjin haasaa amma kan irratti nama Gini malaru. So wakini asa itu ya wali gaddo ya Rabbi yo jede yo carraa ko ta'e so anmoo dhugaa dubbannoo ta'e carraa hojii kamiyyuu dasneedha. Sila kanaaf wajjin dhufanii rukunoo koo. Ay maakin immoo amma hin deemte kaasila boota kana maakin jiraachuu qabdi turte. La ashila Abdi nagada. Nuti kau tera. Baga nagat nufte. Isen nana fakat. Seenani rani. Abdul dubbadda. لا أنا حبيت سيارة. Dubbadda. Miyuutii kaafadha. Haa gara sirraa dubbataa jiranii. Nama achi mica wajjin haasaa jiru. Mana tokko keessa jiru fakkaate. Abeet akkam jirtanii? Galata Rabbii akkami mee amma waan isin barbaadaniif biree wajjiniin waan furmaata ta'u micayyoo kanaaf yeroonis gabaabaadha waan ta'eef waan kana biree wajjin waliin haasa'amee uummata kanarratti. Hayyee maal ajajjamu maal jettan? Waan gaafii gaafattuu fi Ani barisa waan gaafii gaafadhu hin qabu ergeettanillee ani waan tokko waan isa gaafadhu tokko hin jiru maaliifi haala micooti haala hojiitiin ogaate waliin dubbatu ni bakka jiranitti dhaqee bakka biiftuun jirtutti illee bakka hin jirtullee dhaqee hojiin haasa'uu hin danda'an rakkoo hin qabu. Garuu haala kifiyyaa saniin ani ammallee wanti hin dubbadhu tokko iyyuu hin jiru kana bara asumatti dura. Maaliifi haala kifiyyaa sanaan san kaffaluu hin danda'u isin hin jedhe durallee. San kaffaluu hin danda'u. Seenaa dhageessee beektaa duratti hoggaan dubbadhu. Dhaggeeffaan jira yoo isaan immoo
Biiftuudha yaadaniituma jechuu barbaanneeti abduu bakka nagaa nufte biree waan jechaa jiru biiftuu fudhachuun hin danda'a garuu gatii biiroo hin kaffalu ayidii garuu irraa hin hojjechiisa na bira hojjechuu waa barbaaddeedhe yommuu kana hin taane mana madaamii akkaataa itti barbaadanii gashiisanii ilaalu. Dhiifama yeroo tokko bireen bari'anii haasaa mataarra haasa'e malee hundeerraan haasofne ani jechuun waan inni haasa'e kana irraa intinaan jenne naan galle. Okay. Dhiifama ibsi. Isin keessa hin turre kanaaf dhiifama. Hiree laasitti ni akkamii abdii jechuun abbaa koodha. Waliigalaatti abbaa koodha. So abbaa koodha dhibbaaf dhibba kofiidha si'a yoon jedhe waan inni irraa hin jiru waan ta'eefu inni waan jiru si galee waan jiru miidhama koo odoon ta'in guddina koodha kan barbaadu. Akkuma nama kamii odoon ta'in nama kamii ol arrallee kanaar sanatti kaffalee mana kana keessa taa'an akkasitti si faana haasa'u kuni mana isaadha. Si galee isa biran jira. Kasaa nyaadhee kasaa dhugee akka ijoollee isaatiitti kanan jiraachaa jiru. Kanaafuu inni waan jedhu hin dhageenya. Amma suuqii kee kan hojjechuudhaan. Kanaaf biree toliin haasa'aatti jira naan haasa'aniitu. Waan bireen jedhu kana sirriitti intinaa jechuun barbaade dhageeffachuun barbaade. Bootaa qayyadatti sagaleen kan keentinaa irraa yookaan keessa gale. Ka'umsa hanga jalqabaa wajjiniin itti naasa'in haalatti fudhattu akkuma dura nutti taasisu keessatti maaliif abdiin akka ishiin jijjiiramtu malee akka ishiin kuftu waan hin feeneef keessattuu waan hunda guutee fide Itoophiyaa keessaa waan ta'eef jechuudhaan nuyi duraa jalaa. Okay, ishi. Abdiyaan durarra waan jedhee waan seeneef jedheeni dalagaa akka barbaadde dubbataa jira waan ta'eef mishuun kun dalagaa barbaadde jedheen seenee yoo dalagaa barbaadde na bira dalaguu hin dandeessi. Suuqii kan kooyi rakkoon tokko hin jiru. Waraqata ishii ani irraa dalagaa. Rakkoo tokko hin qabu hin jedhe. Waraqata gizee ani irraa dalaga jedhu ishiin dammoo biiroodhaan dhufte. Biiroodhaan dhufte waan ta'eef biiroo sun dammoo diraama 4,000 barbaada. Diraama 4,000 kaffaluu qabdi naan jennaan. Ani diraama 4,000 kan ta'u gizee ta'e ittiin seenuu haqimee akkasiin qabu waan ta'eef waraqata ishii garuu irraa dalaguu nan danda'a. Malee birrii san amma biiroodhaan illee kaffalee waraqata ishii kanarra irraa hojjetuu hin danda'u. Bareeda kan jedhudha jechuudha. Ani isaan irratti dubbadhe. An kanan barbaade rakkoon qabu baran kanan duras jedheen ture namni biiftuudha waan gaarii tokko waan ishiidhaa ta'u hin godha jedhu tokko yoo jiraatee jedhee waan amansiisaa tokko waa'ee karaa dhimma birriitiif dhimma hin qabu rakkoon qabu. Mucattii isii kana silas gargaaruudha. Ana qofaa miti namni mucaa tana gargaaraa ture kana duras osoo hin beeksisu namni isii gargaaraa ture baay'eetu jira har'allee ta'ee jennaan erga na bira geessee jettees akkasuma namoonni yaadaanis bira dhaabbatanii mucayyoo tana gargaaraa jiran hin jiranii. Anis ammoo namoota san keessaa tokkoma namni mucayyoo tana bakka isiin hin miidhamne bakka isiidhaan ta'u waan isiidhaa ta'u hin godhaani jedhe tokko yoo jiraate kallattiidhaan na wajjin haasa'uu hin danda'a jedhee dubbadheeraan kanaan duras jechuudha. Har'as haasaan kan koosanuma. Waa'een dhimmi birrii rakkoo hin qabu. Wanti guddaan isiin bakka wahii geessee hojii qabattee akkuma eenyuttuyyuu biyya kana keessa hojii hojjattee bakka namni gahee san gahuudha. Fedhinnaan kan koo kanaan. Hin dhaga'amuu sagalee bade moo? Biree muturaa fa'i. Biyyee deebisiif. Okay, dhiifama. Namatu na yaamiti. An abdiin dubbate dhagee jira. Kasan irratti abdii rakkoon tokko hin jiru. Akka daanillee wal geenyee dubbatu hin dandeenya bakka isheen jirtutti anis bakka isin jirtanitti dhufee wanna jiru waliin haasa'uu hin dandeenya keessanillee waan haasa'amuu qabu jiraate waan tokko sanarratti wanti rakkoo qabu tokko hin jiru. An durallee dubbadhee jira. Sanis yoo ishiin fillaagootii qabaattan jedhe ammallee yoo ishiin fillaagootii qabaatte yoo dalagatuu feete yoo fillaagootii qabaatte yaa dhuftu yoo fillaagootiin qabaanne dammoo manuma madaamii amma jettan kanaayyuu defaa geessa har'a boru hin jedhinaatu gizee irraa fitina maaliif gizee biyya kanatti hin beekta hin kaatti gizeen takkuma seelan dhaabbattu yoo fi kaattee irra geesse malee kanaaf wanna jiru irratti defaa fi wassanaa fi kan jedheef anillee isumaaf hassaabuuf malee isin miidhuufi miti kan dhufe si jammar jechuudha.
Siin jedha asirratti biree haasaa kan addaan si kutaati. Hin dhagamaa miti? Nagam. Wanti dhimmi biiftuu gaafa haasofnullee akkanumatti ifarratti namumarratti haasofna. Maaliif jennaan biiftuun kophaa miti kan isiin dhuftee namarraa irratti akkanuma namarratti dhufte gaafa dhuftusi. Gaafa haasofnus dhimmi biiftuu ammoo wanti keessaan haasofnus tokko hin jiru akkanumatti ifumaan obbolee maatiin kun maatii dhuma isiiti. Akka jiruun maatii dhuma isii kanarratti haasofna. Tokko. Inni lammaffaa ammoo waa'ee dhimma mana madaamii sana yaani hojii kanarratti haa ta'u muuxannoon qaba jedhee yaada hamma waggaa dheeraa wayii hojjedheera. Biiftuun mana namaas galtee turte wanti sun isiidhaaf baay'ee haala mijataan turre. San jechuun maa inni biyya kana keessatti afaan hojiitiin gaafa isinitti dubbadhu namoonni yeroo baay'ee nama limdii qabu barbaadan. Okay, namni tokko immoo darbee nama limdii hin qabne hin barbaada. Namoonni sun ammoo namni limdii hin qabne ijoollee wal marraa kana maaliif barbaadanii yoo jennee keessa gadi buunee ilaallu akka ani barbaadetti yoo allooleen illee loosan fudhattee argite yoo an gadi qabeenis akkasumatti gadi qabamtee ta hojjettu yookaan amalli kiyya rakkisaadha amalli maatii kiyya rakkisaadha waan jedhuun waan ofirratti beekaniif jennaaniin ijoollee wal marraa fudhatanii akkasumatti waliin gangalataa bala darbuu jechuudha. Biiftuun ammoo sanirraa xinnoo adda maaltu adda isii godha yoo jettanii isiin firiidamii biyyarraallee qabdee firiidamiidha wanti isiin qabdu. Asis erga dhuftee akkuma nama maatii isii bira dhufeeti wanti isiin yaaddee yookaan ammoo gadi cabdee baay'ee yaaddee wanti kun akkami jettee sammuu isii keessatti baay'ee yaaddee haala san qayyarachuu qaba jettee sammuu isii keessa deddeebiftee baay'ee hin qabdi jedhee yaadu argatanii kanaafuu jennaaniin carraan ati fidde kuni isiidha ammoo hin ta'a atillee ammoo tirfaammaa irratti hin taata abdiin qaba kanatti biiftuun hojii irratti baay'ee fattaanyiidha namaanis walii galuudhaanis obboleeyyan isiis kaati argitu kuni silas amma hojiin harki baay'inni isaa hojiin ijoollee kennaa keessattuu miidiyaa irratti yoo tirfaammaa ittiin taate malee wanti ati ittiin kasartu hin jirtu. Ani akkuma amaanaa fuudhee fide sani namootuma kanarratti amaanaa sitti kenna. Wanti ani kana barbaada kana godhuu naa gotuu qabdii yookaan atis isiinis jedhee inqifaatii ta'uuf hin jiruu jechuu barbaadee tolumaa galatti an kanaan dura kana waadaa gale. Bire miutii kee kaafadhuuti waan isaan jedhanii gaayis isin immoo nama kana afaan isaa dhageessanii jirtanii waan inni dubbachaa jiru. Kanaafuu namni jirtan kun hundumtuuyyuu itti dabalama Abdul itti dabalamaadha. Nama akkasitti yaada namaa qabu. Karaamaa micoo kanaa yoo irraa hojjechiiste akka ishiin karaamaa keessa hin galle hojii kara ishiin guddattuun yoo itti deemta taate kan kaffaltii kan biiroodha ani gara kiyyaatiin adeemsa keessallee ta'a malee rakkoo hin qabu. Micayyoon tun akka guddattuun barbaada jechaa jira. Maaliifini iddoo kanatti namni kun argitanii haala micayyoon kun keessa turtee fi akkaataa ishiin tattaafattee bakkee kana geesse isarraan waaqayyo gaditti hin beeka waan ta'eef furmaata laachaa jira namni kun argitaniirtu karaa saaqaa jira karaa dhiphisaan jiru lakki horiin kun naa kaffalamu malee micayyoon kun mana kanaa gadi hin baatu jechaa hin jiru. Kanaafuu nama akkasitti yaadu kana nama isin guddisuudhaaf yookaan lammii keessan ilmoo du'aa guddisuudhaaf namni tattaafatu namoonni akkasii haa guddatan. Ilaalchi akkasii haa dagaagu dabalee moor. Kanaafuu nama akkasii kanatti dabalamaadha. Foloo godhadhaadha. Biree waan jechuu qabdu atis egaa amma karaan siif banaadha. Micayyoo kana akkuma gootanii waan godhuu qabdan. Gootanii isinillee fakkeenya taatanii. Bireenis immoo galatoomii durirraa kaasee si beekaa. Namoota biraatis baay'ee nan beeka maqaa isaanii waamuu hin barbaadu moor kan akka ganni Oroofaa hin beektu tarii namoota kaan maqaa isaanii yoo waame amma kan bireen guddise namoota kana jedheetu ani waamuu hin barbaadu. Akkasumas immoo chaalenjiin hin jira isa sanarratti immoo jarri lamaan walii galanii biiftuu fi bireen
waan godhuu qabdan itti fufaadha. Ati obboleessi keenya immoo galatoomii guddaa horii bulii maatii keetirra jiraadha. Ammallee sammuun kee akkasitti yaaduu itti fufu kanumaan jechuu barbaada. Gaayis biree waan jettu jedhi. Yaanni keessan bareeda innillee abdiin obboleessi keenya baay'ee galatoomu dhugaa osoo isa nama sagganne dabaru annillee hundi keessanuu warra zara jirtan akkuma obboleessi keenya jedhu hundi keessanuyyuu abdii foole warradha dhugaa rabbiitiif. Maaliifi namni kun gazaba nama baasee biyyaa nama fidee asitti dammoo alaaftinata asitti kennaa anumaan barbaadu guddina ishii barbaada kanuma bichaa waadaa naa galii jedhe abdiin. Anillee waan hin jedhu waan tokko rakkoon hin jiru gara dalagaatiin gara ishii miidhuutiin waa tokko rakkoon hin jiru wanti wal geenyullee hin jiru wanti waliif buunu tokkollee hin jiru darbee lakkaan namni walitti dubbatuu danda'a waan sun dammoo waanuma ofii keenya dubbannee fixannu ta'a malee waan gara keessanitti dhufnee isinillee rakkisnu tokko hin qabnu inni guddaan biiftuudha ana dhuftu hin taane ani waa tokko rakkoon hin jiru durallee akka gargaarsatti dhufe maaliifi micoota naannolee as miidhuma kanarratti agaree dhugaa rabbiitiif. Innaa nama tamma sheerinatti godhe. Andammoo hin gadda akkuma tasaa namni tokko namni xiqqoo feemasii taatanii namni dalagaa kan dalagachuu barbaadanii anuma bira dalagdanii koottayi hin jedhee dubbadhe turan. Ndoo ijoollee viidiyoo dalage naamnaan jechaa turan. Dhiibi micoon tun akka dalagdanii duraayyuu asaamee ture dhugaa rabbiitiif. Oonyu irra dawwala jedhee riyaashii kan addokko. Sisaa hin beektan fakkaataa sisaa mucaa chaarjaa tokko isa irra dawwalu dhitan silkii kana baasitan dhiise bakka. Minaalbaata micoon tun suuqii kana keessan barbaaddu ta'uu danda'a. Mana madaamii barbaadde ta'uu danda'a. Dheesuma dhiise malee qaatuma laala ture. Akka ishiin illee taa'aa turte akka ishiin illee itti dhufte nan beeka. Ansan irratti dammoo waan nammiidha jedhetti illee yaadu tokko waan hin qabneef yoo ishiin fillaagooti qabaatte dalagatu dandeessi. Yoo ishiin fillaagooti hin qabaanne dhiisuu dandeessa ammallee wanti hin jedhu ani kanu. Waan nan fillaagooti ishiiti. Kan gara kootiin waa tokko rakkoon hin jiru. Biree guddaa galatoomi innis kan jedhe kana wanni biiftuudha miidiyuma irratti ta'aa dhoksaan qabu alatti hin qabu miidiyuma irrattan waan kana jalqabne waan ta'eefidha kan innis jedhe kanaafuu atis bakka waan jiru akkasitti itti seenati har'umarraa ka'iiti waan hojjechiistuu qabdu egaa karasiin karrasiisaaqee jira obboleessi keenya ati immoo karanaan itti seeniti irraa hojjechiisiti gara dalagaatitti akka ishiin galtu hojjettee sillee si jijjiirtee ofillee haa jijjiiramtu. Akkasitti itti deemadhaan jechuun barbaada. Ani asumattan hojiirran jira waan ta'eef galatoomaa guddaa galatoomaa dhugaa warri jala teechanii immoo taaptaap gootanii koomantiidhaan waa hundi isaanii yaada gaaris laachaa jirtanis galatoomadha. Kanumaan isiniin jechuu barbaada gaayis. Guutama bakka haasaa keellee dhageeffannee ulfaadhootillee baay'ee naa jiraadhu siin jedha. Ani gaafa namni keenya akkatti walii yaadu gaafa waliif gammadu baay'ee natti tola beektu. Anarra abdiin waan xinnoo wahii godhuu danda'a. Wanta an godhu ammoo saba kootiif hin godhe ilmoo kootiif hin godhaan. Oromoodhaan namni nafsee ofii kenne jira. Namni jireenya ofii guutuu kenne jira. Argitanii hagarraallee namni Oromoodhaaf Oromoon banaganachillaa ani hin beeku rabbi irraa waa qaba. Wanta an kana jedheef nama isaa du'uu qaba. Nama isaa waan baay'ee ta'uu qaba Oromoon kun. Rabbiin ammallee hunduma keenya iyyuu galmaan nu haa gahu. Anis ammoo namuu san keessaa tokko ta'uun barbaada. Yoo danda'e mallaqaan, yoo danda'e qaamaan, waan danda'u yoo haasa'ellee wanta ani isinitti dhaamu garuu hadaraa wanta isin hin jedhu ani har'aas wal jajjabeessaa walirraa waa bituudhaan yaadaan yoo waa walii godhuu dhabdanii waa waliin godhinaa waliin sakaalinaa arrabaa walitti duuluu waan akkanaa kanarraa walaa qusannuu ofaa qusannuu walaa jajjabeeffannuu ijoollee keenya kan akkatti waan adda addaa banatanii jiran hin jiru
namoota sansan akkasitti gargaarsa godhudha warraa bituudhaan. Argitanii ka hojii adda addaa hojjetu yoo dandeenye akka inni hojii san bal'isee hojjetu karaa banuudhaaf yoo goone deebinee wal gargaaruu dandeenya. Anamma yoo qabaadhee jedhe namni tokko ijoolleen Oromoo tokko dhiira haa ta'u dubartii yoo rakkate jedhan bor dhufee gargaaruu hin danda'a. Yoo hin qabaanne hoo hirmaachuu hin danda'u. Isinis akkasuma yoo waa qabaattan bor yoo abdii waa rakkate jedhan na gargaaruu dandeessu. Yoo hin qabaanne hoo akkasumatti dubbiin dhaabbataa jechuudha. Kanaafuu jennaaniin namni Oromoo ta'e hundi isaa walitti gufuun ta'in hadaraa. Walii karaa saaqaa. Yoo nama san jibbitanillee biyaanse nama san qeequurraa nama san waa godhuurraa of qaba. Yoo waa godhuufi dadhabdan yoo nama san jibbitanii hamma nama isinitti jabaattee jetteeyyuu jibbaadhuma nama ilmoo Oromoo tokko yoo qabaattanii jettanillee of qaba. Gufuu itti ta'uu yaalina jechuun barbaada. Dhaamsi kan koo kanuma biiftuudhaafis carraa gaarii bireedhaafis akkasuma bireen ammoo mucayyoo tana haga argee jedhetti baay'ee dhugaa mucayyoo maatiin gaarii guddisa jetteetuma yaadda malee mucayyoo firiidamiidhaan akkanumatti bakkeetti guddattee wanti jedhamu isiirraa hin argamu. Baay'ee nama adaba qabeetti dhugaa siin jedha. Nama ammoo namaan daftee wal bartuudha biftuun. Waan si ajaa'ibsiinu akka maatiitti jiraan nama wal argine kanatti takkaan irraa goggogdeen beektu. Nus akkasuma jechuudha. Atis ammoo nuu ol maatii isiidhaa taatee obboleessa. Taatee fi akkasitti akka waliin jiraattan hin barbaada. Inshaallah ammoo tirfaammaa gaarii waliin taatu jedhee yaada. Maaliif jennaan namni biiftuu jaallatu nama baay'eedha. Isinitti hin dheeressu kanuma jechuu barbaada. Kalaasaan fixadheera. Har'arraa qabdee ofitti fudhachuu ta'e. Sagaleen kenna gaamu biftu. Ammoo Amma dhaga'ama gammachuudha moo maaltu si boochisa buchoo? laata dhugaa rabbiyaanii wanti kana dura uumamee hin beektu erga biizaan kun haala gubatee abdiidhaan wal baree jechuudha. So erga abdiidhaan wal baree biyyatti biyya gizee hin jiru waan taaskii iddoon deemu even bakka deemtu yoo dhabde gizee sana keessatti maatiin koo jiru amma dhufanii si fudhatanii amma as dhuftu amma Dubaay dhuftutti maatii koo biratti teessa. Naan jedhee jechuudha gizee sana waan kana hundumaa anta akka saantima tokkotti kennee miti ofiisaadhaaf naaf ta'e jechuudha. Biizarraa qabee hin beektu maabaraawwiidhaan yanan biyya kana dhufe seera qabeessanii kanan biyya kana dhufenna dhugaa rabbii waggaa sanarraa qabee hamma har'a mana kana keessa jiru mana isaan jiraachaa jira. Isinii galee akka waadammoo nama hojiidhaaf fideetitti odoo hin ta'in innillee haadhi manaa isaallee akkuma sana ijoolleen maatiin mana keessa galanillee ana akka daa'ima xiqqishuutittis gaabeen misikir hin nagatanii nyaatan eebiin nyaata garaa isaanitti nyaatan ana nagatanii nyaatan bakka ani hundoo ka'ee hin hojjedhu akkuma naa galtee sooshaal miidiyaa irraan oolaa mana kana keessa sappoortii wanni isaan godhu hin jiru. Garuu bakka gizee hundumaa na salachaaman mana danda'u bakka hoggaanani maraadhu sun mana danda'u gizeen waan barbaade balleessullee hinuma na danda'u kun na barbaachiseedhe mana kana keessaa dhabu. Siniin galeessu geetaan misikiranii jecha siniin qabu gini yoo dhuguma lubbuudhaan biyya kana addunyaa kanarra jiraadhe waasin gammachiisu nan godhadhee yaada waasin boossu waan jechuun boruuf iftaanatti gammaddanii gammachuun irraa argitan jedhee yaadanna dhugaa dubbannoota baay'ee jechuudha nama galateeffadhee finne jireenya keessatti isaanii yoo jiraate bataamitti innillee haadhi manaa isaallee baxqaa kabajaa guddaa tokko maariyaamni akka dhufeessin bira kolfee konfidensii godhadhee sooshaal miidiyaa kanarra hin beektu hundi keessan argan Dubaay dhufee yanan akkanatti sooshaal miidiyaa irratti waxxaree hojjechuu qabee waan ammoo bayya afaan dubbachuu qabeelleen innaa kun hundumtuu waan duuba amleen haa ta'e namni kamiyyoo irratti duulellee aizosh biiftu si biran jiraan jedha malee guyyaa tokko biyaas fuula gadhee tokko na laalanii beekan mana kana keessatti na ani yoo dandeessan dhugaa rabbi nama 400 jira fooloo naa taasisaa
jechuun nama akkanaa kana akka mul'atatti naa ba'u godha. Bakka waan barbaadu yoo jiraate isaaniif kanaan hundi keessan warri naara jirtan fooloo taasifadhaa. Ani immoo yoo danda'e jedhee kanaa ol waasi koorsu waasi boossu jechuun akka abbaa gootitti ammallee akkuma abbaa gootitti si jaaladha. Kanaa ol immoo kanaa ol siif iddoon qaba. Boruu siftaan sumanni narraa baltu dhugaadha. Mana keessatti gizee baay'ee dhugaa dubbanna akka abbaa gootitti laala ol jedhee ittiin dubbadhu. Asuma silkiidhaan akkas wajjinaa sun nama baay'ee bakka jira miti baay'ee kabajee sodaadhu jiraate isaanii dachee kanarratti takkaa nama sodaadhee nama kabajee hin beeku gaban isaan bakka ija sissitiitiin hin dandee akkas qanaa hidhee isaan ilaalu garuu waan nama sinitti hin barbaadu jiraate akkan baay'ee sin kabaju akkan eenyu ol eessuma jireenya koo kamuu gatee siniif kabaja keessaniif jiraadhu sinitti nima dhugaa baay'ee sin kabaja akkan nama kabajuu bare kan na godhe sinii akkamitti namaaf iddoo akka eebin dhugaa rabbiyaan takkaa waggaa 13 namaatirraa bahinna kabajaadhaan sifuraa tokkorra ta'anii maaddii tokkorra ta'anii nyaata nyaachuu kanan bare mana kanatti dhugaa rabbii jechuun sanuu bakka anirraa utaalaa irraa kaachaa akkam barbaade ta'aa silkii qabadhee nyaachaa bakka hundumaa manaa obsunna rabban jecha siniin qabunaaf kabajama sinan jaaladha akkan guddadhu akkan boru mul'ata argadhu kan na godhe sinii so jireenya kiyya keessaa waa dammoo malkuma koo keessaarraa sin harka akka qabdan bara borulleen kanaa olis yoon guddadhe sin irraanfachuu hin danda'u isinii fi maakii oroo jireenya koo keessatti akkuma sana seenaa safuu ijoollee asirra jiran kanallee warri aarsa nafaana kaffaraa turtan dhugaa baay'ee sin galateeffadha baay'ee sin jaaladha kanaa ol bakka miira keessan baay'ee galeenna biree carraa gaarii kana Beektu koo hadurree insi wajjin saafuu koo hundi keessanuu galatoomaa. Obboleessa keenya Abduu galatoomii biraan watilleen galatooma gooftaan isin haa eebbisu hunda keessanuu.